Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoottan keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsing irratti nu hordoftan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabasin jedha. Tole egaa hordoftoottan keenya barnoota keenya kan har'aatiin walitti deebinee jirra. Barnoota keenya kan har'aa keessatti Facebookaan walitti deebinee jechuudha. Egaa hordoftoottan keenya Facebookni waan haaraya update godhee jira jechuudha. Facebook irratti daarkii yookiin immoo halluu jijjiirachuudhaaf akka iji keenya hin miidhamneef waan baay'ee murteessaa nuuf fideera jechuudha Facebookni keenya. Egaa hordoftoottan keenya jechuudha warroonni Facebook update hin godhin Facebook keessan jechuudha Google Play Store irra galuudhaan Facebook jedhaati search godhaa sana booda update godhaa jechuudha. Egaa update gootanii booda immoo maal gootu Facebook keessan irra galtanii Facebook keessan daarkii isaa jijjiirachuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftoottan keenya gama barnootaatti osoo isin dabarsin duratti warroonni gama channel Afrikaa Samsung haaraa dhuftan channel keenya subscribe godhaa. Akkasuma video keenya kan daawwattan like share gochuudhaan hiriyoottan keessan nuuf qaqqabaa gaafii fi yaada yoo qabaattan comment irratti nuuf katabaa jecha gama viidichaatti dabarsaa hamma xumura sagantaa keenyaatti daawwachuudhaan nafaana turaatiin jedha. Tole egaa hordoftoottan keenya maal gootu Facebook keessan erga update gootanii xumurtanii booda maal gootu Facebook keessan ni banattu. Sana booda sarara sadan gubbaa kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jara irraa garuu harkisuudhaan maal gootu privacy in the settings iddoo jettuun asirratti kilik ni gootu. Sana booda maal gootu dark mode iddoo jettuun kanarratti haala kanatti cuqaaftu jechuudha. Sana booda maal gootu isa ofii jiru kana on irratti ol deebiftanii daarkii isaa jijjiirattu jechuudha. Haala kanatti daarkii isaa jijjiirachuu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftoottan keenya jechuudha daarkii Facebook keessanii yookiin immoo halluu Facebook keessanii akka ija keessan hin miineef haala kanatti jijjiirachuudhaan Facebook keessan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Tole egaa hordoftoottan keenya jechuudha faayidaan daarkiidha akkuma beektan faayidaa baay'ee qaba ija keenya jechuudha. Yeroo Facebook keenya fayyadamnutti walumaa galatti mobaayila keenya yeroo fayyadamnutti jechuudha daarkii jijjiirachuun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Maaliif iji keenya halluu tokko yoo kan diddu kan ta'u taate halluu biraa yookiin immoo daarkii biraa jijjiirree fayyadamuu qabna jechuudha. Kuni ija keenyaaf baay'ee kunuunsaadha jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoottan keenya barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti isin jenna. Yeroo gaarii.